Waancaan addunyaa barkanaa nagaan xumurama. Nu warri Afrikaa deebinee nagaan rafnaa jechuu isaatiitti. Irriib rafna. Irriib dhabnee fuulii nu dhiite. Am nagaan deebinee rafnaa jechuu. Arjentiinaan ammoo kalee warri deeggara akka Zalaaleffaa guddoo aarsiti. Onneessi cabee meesalee? Tiimii lamaan akka deeggaru beekta ture garuu Arjentiinaan sadhumaaf deeggaree ture. Kaleessa mo'aman. Anillee dhumirraa beektaa meesiin baay'ee na gaddisiisa. Sooshaal miidiyaa gaafa laalu namni hundi meesii jibba. Jibnamii meesii jibbirraa ka'ee meesii jaallachuu jalqabe. Kalee gaaf daawwadhu gara Spain dhiisee isaa deeggaraa ture. Meesii garuu maaf jibba namni? Ammaan hin beeka. Meesiif jedhaa tokko qofa galchaa jechaa ture. Garuu meesii kalee kubbaayyuu akkuma miilaan tuqinii diqumina fidi. Mucaan hin dubbatu baay'ee nama gadi of qabu ammoo ga'umsa kubbaa eenyuufiyyuu kan mirkaneesse. Sanas ta'e kana gara xumuraatti dhufee jira. Barri meesiitti daawwannu kubbaa miilaa keessatti arginu waancaa addunyaa irratti ilaallu morkiin isaaf Roonaaldoo gidduu jiru hundumtuu gara xumuraatti dhufee dhaloonni tokko yookaan jenereeshiniin kun gara xumuraarra kan ga'e fakkaata. Akkasuma gaafini eenyutu greatest of all time yookiin taphata mootii kubbaa miilaa ka jedhu warri Itoophiyaa ree jedha. Dorgommiin eenyutu ree Kiristiyaanoo moo Meesii ka jedhu xumurame. Waancaa addunyaa Meesiin injifate. Biyya lafaarratti dorgommii kubbaa miilaa taphataan tokko injifachuu danda'u keessaa Meesiin kan hin injifanne hin qabu. Liigota keessa taphate keessatti jechuudha. Gara Ameerikaas deemee kubbaa miilaa Ameerikaa nama jijjiiree kilaba isaa haaraa Inter Miyaamii yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa akka godhee Baarseloonaa wajjinitiin kan dabarsanii beektu Arjentiinaa wajjinitiin Kooppa Ameerikaa waancaa addunyaa waa hunda kan mo'ate badhaasa Baalondoorii yeroo 8 injifatee xumuratti dhufe. Inumaayyuu kaleessa osoo waancaa mo'atee jiraate Baalondoorii isaa baranaafiyyuu kaadhimamuu danda'a jedhamee tilmaama guddaa yoo argatee ture. Garuu mee tapha sana akkamitti ilaalte gabaabsinee maa kaasu? Taphii kalee akka ilaaletti Argentina versus Spain adun taane Spain against Martinez na fakkaata. Taphataan Argentina kan kalee taphachaa ture karra eega isaanii. Warri kaan achum keessa fiigaa beektaa? Kaanii akka waan booksii nama reebuu barbaadanii uummata kaan miilca cabsaa turan. Akkasin turre taphii Argentina duraan. Kalee maal akka isaan taane ani hin beeku. Maybe wal dhabdeetti jiraachuu danda'a. Maybe warri hin taane galchanii kalee rakkubaatti uumame. Maaliif seeta sirrii? Spain jechuun biyya kubbaa miilaa sammuun taphatu miilaan qofa miti. Falaasamni kubbaa miilaa akka malee akka keessatti dagaaga. Falaasamni kubbaa miilaa kan akka Tiikitaaka Baarseloonaatti beekamu dabalatee Spain keessatti baay'ee hojiirra ooleera. Taphattoota Baarsaa jechuu danda'ama baay'een Spain kan taphatan. Maadir keessa nimaayyuu hin jiran. Taphni isaanii hundinuu wal fakkaata ni beeku. Kanaaf Spain walii gaafa taphattu yeroo hundumaa sarara gidduu si caalu. Kubbaa to'achuu yookaan doomineet godhanii taphachuudhaan si caalu. Maal jedhanii Meesiin akka hin taphanne yoo barbaanne Meesii faana deemne isa maarkii gochuu yookaan dhaabuu nun barbaachisu. Kubbuma akka isaan hin argine goonaa jedhan. Dhuguma immoo. Dhuguma kalleen tunne hin argine jari. Parsantii guddaa parsantii 60 ol Speentu taphate. Kubba 20 ol Speen karra Arjentiinaa irratti yaalanii isa keessa 12 kallattii isaa kan eeggate yookaan on target kan yaalame tasuma waancaa addunyaa irratti kubbaa hamma kana galchii irratti yaalamu argeen beeku haga kanas immoo caalmaan taphaa yeroo mul'atu argeen beeku waancaa addunyaa irratti kun kufaati guddaadha. Arjentiinaa nama daqiiqaa 90 dhumutti kubba tokko hin yaalle on target off target tasumayyuu laaluu dandeenya waan kalee godhe. Ka Spainii akkuma jettee 20 baay'ee guddaa. Kakkanaayyuu waancaa kan keessatti Arjentiinaa haga dhumaatti 2. Kajeetiina 3 ture. 3 shootiin 3 shoot on targetiin isaanii hagana. Geengo 0 qofa galchidee jechuu. Ka taphachaa tureelleen Spain. Paasentii 68. Isaan ammoo 32 callaa. 32 kallee inni kennaniif na fakkaata. Waancaa addunyaa irratti kufaati guddaadha. Ammoo waa tokko haa kaasu. Dhaloonni kubbaa miilaa garee biyyaalessaa Arjentiinaa kan waancaa addunyaa injifachuu danda'u dhumateeraaf jedhanii kan yaadu. Kana booda dhaloonni kun deebi'ee waancaa addunyaa taphatee mo'achuudhaatiif haamilee guddaa kan qabu miti. Tokko doongoraa leenjisaa isaaniiti jedheen kan yaadu jalqabuma ittisa irratti qofa hundaa'anii karoora lammaffaa hin qaban ture. Erga ittisanii akkam goonee immoo galchii lakkoofsine kan jedhu karoora isaanii keessa waan jiru fakkaatu. Waan goolii galchuu fakkaatan galchuu barbaadanatti hin fakkaanne salee. Isaanii defend godhanii aga sa'aatii xumuraatti yookiin daqiiqa xumuraatti akka penaltiin
mo'atan barbaadan. Peenaalitiin Karra immoo eegan karra isaanii egaa ammoo jaba. cimaa. Isaan suniin mo'achuu barbaadan. Kanaaf yeroo isaanii fudhatanii dadhabuun barbaanne ittiin taffine. Kanaaf Ispeeniin kan isaan miila rukkutaa balaatti buusaa turanii fi taphattoota kubbasi caalan warra teeknikaan taphatan kana kan mo'achuu dandeessu qaamaan yookaan fiizikaal kan ta'e yoo argisiistedha. Sun maal godhaa taphattoonni akka isaan taphanne akka isaan sodaatan taasisa. Isaatiin mo'achuuf turan. Numaa deeqaan 90 akkasiin dhumarra of dagatan malee. Arjentiinaa kaleessa kan miidhe waa tokko. Taphattoonni sarratti isaan lama Roomeeroo fi Maartinez miidhamuu ba'uun isaanii gidduudha. Taphattoota muuxannoo aga sana hin qabne fakkeenyaaf Otamendi ni qaba garuu kadulloome bakka buusan Meedinaa nama jedhama. Inni sun akka isaan galchiin irratti lakkaa'amuuf illee sababa ta'eera jedheen kan hin yaadu. Sila akkas ta'uu dhiisuu ni mala. Inumaayyuu Ligoreef yookaan rukuttaa peenaaliitiif dhaqqabanii. Inumaayyuu rukuttaa peenaaliitiidhaaf dhaqqabanii karra eegaa isaanii fayyadamanii mo'uu ni danda'u ture jedheen kan hin yaadu. Kanas ta'e kana leenjisaan isaanii dongora hojjeteera. Ergasii garuu baay'ee bo'ee miira gaddaa guddaa keessa ture. Ji'a amajjii dhufuun bara 2027 osoo hin galiin hojii leenjisummaa isaa akka gadhiisuuf akka boqochuu barbaadullee ibsee jira. Garuu dargaggeessa ammoo diqeenani Arjentiinaa Meesii fa'aa waliin taphate. Bara 2019 leenjisaa ta'e yeroo sana abdii kutatee ture Meesiin yeroo sana akkuma dhufeen Koppaa Ameerikaa dhumaaf dhaqqabanii mo'amanii sana booddee bara 2021 Koppaa Ameerikaa mo'atanii 22 waancaa addunyaa mo'atanii 28 Koppaa Ameerikaas mo'ataniiru walitti aansanii leenjisaa garee biyyaalessaa wajjinitiin seenaa addaa hojjetedha. Garuu Meesii mafaa wajjinitiin waan xumuruu natti fakkaata yeroo leenjisummaa garee biyyaalessaa kana. Sababi isaa kabiraa isaan akkuma sangaa taphattoota kan jifataa turan. Kanaaf Fernandes kalee akka malee hamaa taphate. Kanaaf red card argatee yellow cardin itti baay'atee taphi isaanii gar malee miidhe. Paredes kaardii diimaa arguu carraa qaba ture. Enzo Fernandes bara darbe Chelsea keessa rakkoo naamusaa guddaatu ture. Kaardii diimaa soon argatiin bahan turre. Enzoon Chelsea keessatti hin beekama. Jalqaba amalan taane argisiiseeti kaardii akeekkachiisaa yookaan keelloo kan argate kan lammaffaa balleessaa hojjete. Of eeggannoon qabu ture taphni isaanii kaleessa. Ilmi Diego Simone, Giuliano Simone illee akkasuma miira keessa galee taphataa ture. Arjentiinaan garuu dhumarratti galchii lakkoofsuu kan dandeessu carraayyuu argattee turte. Taphattoota tasgabbiin taphatan dhabde malee. Leenjisaan isaanii Maartineziin galchuu dhiisuunsa Laataaroo Maartinez jechuudha. Inter Miilaanitti ni beekna waan isaan miidhan itti fakkaata. Taphattoota Speen oomee taphattoota Speen irraa haasofnu. Taphattoonni Speen hedduun isaanii dargaggoota akkuma Yamaal fa'aa akkuma Wiiliyaams fa'aa hedduun isaanii dargaggoota. Dargaggoota malee haamilee ajaa'iba qaban taphii isaaniillee ni tapha akka malee bareedu. Nam gammachiisa. Kan isaanii yoo? Fuuldurree Speen ammayyuu ifa jedheen kan hin yaadu. Speen ni jalqabde malee mo'atte qofa miti. Fakkeenyaaf umurii waggaa 19 Lamine Yamal gaafa taphatu. Yaamaaliif haasa'ama malee sarara ittisaa Speen irra dhaloota ajaa'ibaatu jira. Fakkeenyaaf kan akka Pau Kubaarsi taphataa ola deemaa cimaa dorgommii waancaa addunyaa bara kanaa jedhamee kan badhaafame Kubaarsiidha. Hiriyaa Lamine Yamal umurii isa waggaa 19. Umurii waggaa 19tti ittisa gidduu taate namni cimina akka kana argisiisu ani argeen beeku. Baay'ee ajaa'iba jechuun ni danda'ama. Isa cinatti nama muuxannoo qabu Laapoorti qofatu jira. Laapoorti immoo Saawudii Al-Nasr Roonaaldoo fa'aa wajjiniitiin nama taphatu. Liigii sana keessaa waame leenjisaan isaanii. Hagam akka taphattoonni kaan osoo jiranii. Maadrid keessaa namni tokko hin filatamne. Taphattoota Speen 26 keessaa 8 Baarseloonaa irraa filaman. Kanaaf amma kan Speen yoo ilaalte kan akka Yamal, Nico Williams, Pedri, Kubaarsii kana fa'aa yoo ilaalte taphattoota ajaa'ibaati. Muuxannoo kan qabanii fi ijoollee wal keessa makee taphata. Fakkeenyaaf Roodiriin Siitii keessatti iyyuu nama dursu yookaan liidarii jechuun ni danda'ama. Speeniifis akkasuma kaapteenii isaaniiti. Laapoort akkas muuxannoo kan qabu. Gidduurra muuxannoo kan qabu jira. Fuula durarra muuxannoo kan qabu jira. Kukurelanuu nama ajaa'ibaati. Muuxannoo qabanillee 50-50 waliin makanii taphatan warra Speen. Warra muuxannoo qabuuf warra ola deema. Kanaaf Speen gara fuula duraattis waancaa addunyaa isa dhufu irratti iyyuu mo'achuu ni dandeessi. Yoo tarii Faransaay aariin dhufte malee. Faransaay waan mo'atu miti. Faransaay kan Ingilaandii dhuke irraa kaaftu immoo kan biraa jira. Suni qophaa'anii dhufuu danda'u jedhee Ziidaan wajjin. Dubbii keenya irratti Ziidaan leenjisaa garee biyyaalessaa Faransaay ta'ee amma qacaramee jira. Gana kan inni
qaxxataatti leenjisa. Zidaaniin dubbii isaa inni ufii deegatu. Waan uummata isa keessa jira haasaa. Nam tokkollee sodaatu taphata cima barisaa akka ajaa'ibaa taphate yoo inni deebii amma Faransaayii leenjise Faransaayini mooraalii ajaa'ibaatiin deebitii jechuudha. Akkasuma eegnaa Mbaappeen fa'aa baay'ee isa jaallatu Oliiseen fa'aa taphattoota ajaa'ibaa qabu isaanis inni jijjiiruu danda'a jedhee yaada. Diidadishoo waggaa 14 Faransaayii leenjisee hojii isaa gadhiisee jira. Innillee waancaa addunyaa mo'atee milkaa'ee jira. Kanaaf waancaan addunyaa bara kanaa wantoota ajaa'ibaa hedduu keessummeesse. Biyyoota addunyaa irratti baay'ee xixiqqoo ta'an kan akka Kuraasiyoo uummata 154 qabda. Kaaboovaadee. Isaan ammoo onnee uummata addunyaa guutuu hin hatan. Gurbaan isaanii karra eegan Bozinyaan amma seelebritiin addunyaa kanas caalu waan jirratti fakkaata. Maal seete? Kilaboota Biraazilii fi Uraagaayii fa'aa keessaa tokko kooloo kilaba jedhamu. Boziina mallatteessuuf gaafatee jira. Ammallee carraa argatee jira innillee. Yeroo soorama bahuuf jedhutti carraan banamtee fi kaafama verdii arginee jira. Abdiin kutatinaa jechuudha. Abdiin kutatinaa. Umrii jaarrummaatti 40 jaarrummaallee miti. Jireenii yeroo sun eegala. Kanaafuu sadis abdiin kutatinaa akka Boziinyaa waaqni sadii argamuu danda'a. Kanaaf waancaa addunyaa kanarratti taatee gurguddaa arginee tokko yeroo jalqabaaf biyyoota 48 irratti hirmaatee Afrikaarraa biyyoota 10tu yeroo jalqabaaf hirmaatee inni kun waancaa addunyaa isa dhufurratti gara biyyoota 64tti guddisuudhaaf fiifaan karoora qabatee jira. Kan biraa immoo gama dinagdeedhaan yoggaa ilaallee gara doolaara biiliyoona 14 oltu fiifaan galii argateera jedhama haga ammaatti. Akka waliigalaatti immoo dinagdee addunyaatti kan makame gara doolaara biiliyoona 41 isa keessa gara biiliyoona 17 dinagdee Ameerikaa keessa akka ta'e Kanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoo waliin ta'anii kan itti qopheessanii waancaan addunyaa bara 2030 biyyoota 3 Poorchugaal, Morookoo fi Ispeen kan ittiin qopheessan. Ispeen waancaa qofa fudhattee galtee osoo hin taane guuca waancaa addunyaa qopheessuus fudhattee galteetti. Kanaaf wantoota ajaa'ibaa turratti mudate. Kana gaddisiis tokko jira zalee waancaa addunyaa baranaa. Kaanteeni maaf fidama? Maaf Ameerikaa dhufe yoo Faransaayii fi maaf taphachuu dhowwan? Mbaappeetu barbaaduu jedhan. Mbaappeen diktaater jedhama beektu. Mootummaa abbaa irree jedhu. Mbaappeen taphattoota eenyufaa taphachuu akka qaban leenjisaaf nama yaada kennu jedhama. Kaanteen akka taphatu hin barbaadu jedhanii kanneen kaasan ni jiru. Cubbukaatti isaan dhaqqabe. Ammoo taphattoonni jajjaboollee ni jiran. Amma argitee inni kilabii Saawudii keessaa dhufe liigiinsa akka warra kaanii miti. Ta'uyyuu kaanteen jabaadha. Kan akka Shumeenii fa'aa sarara gidduura warra taphatan baay'eetu jiru. Kanaaf jecha akka dhiisame ibsama. Garuu immoo filannoo taphattootaa irratti Kiliyaan Mbaappee akka dhiibbaa taasisu ni haasa'a. Isaanilleen galatooma waancaa addunyaa kanaa walumaan daawwanna. Jalqaba agdhumaan waliin turtanii baay'ee ulfaadha. Nu warri BBC Afaan Oromoo oduu kubbaa keessan kubbaa jaalatan beena oduu kubbaa kanaan hin dhaabnu tokkoon isaanii dhiyeessinaa. Waan haaraa Oromiyaa keessa, Afrikaa keessa fi addunyaa keessa waan jiru isaan dhaqqabsiisna.